we wrong to drop an atomic bomb to end the Japanese reign of terror? Were we? So my view, if I were Israel, I would have probably done it the same way. Ameerikaan dooniin dalalaa ishee rukutamuu hordofuun xiyyaarota waraanaa ishee halkan keessa kaasuun iddoowwan waraanaa Iraan 140 kanneen kibba Iiraan keessa jiran irratti boombii roobsitee jirti. Xiyyeeffannoon haleellaa kanaa kuusaa misaa'elaa, buufata diroonii fi raadariiwwan qarqara galaanaa turan. Iraan hatattamaan deebii kennuun dambalii misaa'elaa fi diroonii ishee gara biyyoota Arabaatti akka buufataaleen Ameerikaa jiranitti furguggiste. Joordaan, Oman dabalatee Kuweetii fi Baariin keessatti buufataaleen Ameerikaa haleelamanii jiru. Gama kaaniin Iraan iccitii lafa jalaa fi samiirraan humna addunyaa raasuu ijaarrattee ifatti baasuun diinota ishee rifaasistee jirti. Bal'ina isaa qindeeffannee jirra. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp isaa ija miidiyaa jalaa dhokatee gara wiirtuu yaalaa waraanaa Walter Reed hatattamaan qajeeluun isaa gaaffii fi sodaa guddaa uumee jira. Hoogganaan peentaagoniin ajaju kun dhukkubsateera moo rakkoo biraatu isa qunname laata? Sammuun kiyyaa fayyaadha jechuun fuula miidiyaa isaa irratti maxxansuun isaa immoo daran dhimma kanaan ijoo taasisee jira. Nutis bal'ina isaa qabannee jirra. Har'a handhuura Waashingtan irraa oduu seenaa xumuruu fi madaallii siyaasaa Ameerikaa raasu tokkotu dhaga'ame. Namichi umurii isaa guutuu dhiiga dhangalaasu keessattuu dhugaa sanyii gazzaa leellisuu akkasumas waraana labsuu fi badiisa addunyaatiif iyyuudhaan beekamu. Seenatarri Ameerikaa Liindisey Graahaam du'aan addunyaa kanarraa godaanee jira. Duuti namicha kanaa oduu boqochuu idilee osoo hin taane inni xumuraa sagalee gara jabeessaa kan dhugaa sanyii fi boombii nuukileeraatiin uummata gazzaa fixuu akka furmaataatti lallabaa tureeti. Yoo haga xumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aa ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yoyyaa ashamaa harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Baha Giddu-galeessaa inni marii nagaa sobaa fi dippiloomaasii lafa jalaa uumamee tureen xiqqoo tasgabbaa'u yaalaa ture. Har'as bifa haaraan waraana dhiiga dhangalaasuu fi obomboleettii dhukaasaatti deebi'ee jira. Waliigalteen marii Islaamabaad jedhamee abdii sobaa uume sun har'a ifatti cabee jira. Dhukaasni inni duraa kaleessaa irra deebiin jalqabee fi sababni waraana kana bobeessee madda dhiigaa dinagdee addunyaa kan ta'e ulaa Hormuz irratti eegale. Iraan isheen ulaa kanarratti abbaa biyyummaa guutuu labsitee turte. Akeekkachiisa yeroo dhumaaf dabarsite. Dooniin kamiyyuu bishaan kiyya keessaa yeroo darbu eeyyama kiyyaan qofa ta'uu qaba. Garuu Ameerikaan Oman dirqisiisuun daandii bishaanii gama kibbaa fayyadamte. Dooniiwwan daldalaa dabarsuuf kaleessaa yaalii goote. Iraan kana akkuma argiteen misaa'ela kruuzii galaanaa fayyadamuun doonii daldalaa qaxxaamuraa jirtu kanaa sirriitti haleelte. Eegduu warraaqsaa akka labseetti. Ameerikaan daandii bishaanii seeraan alaa banuuf yaaltus nuti qulqullinaan fashaleessinee jirra. Ulaan Hormuz hanga Ameerikaan naannichaa gadi dhiiftee baatutti cufaadha. Ameerikaan isheen doonii daldalaa ishee rukutame kanaan aarti. Obsa fixattee Pireezidaant Doonaald Tiraamp irraa ajajaa waraanaa fudhatte. Ajajni giddugaleessaa Ameerikaa akka beeksisetti xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa halkan keessa ka'uun iddoowwan waraanaa Iraan 140 kanneen kibba Iiraan keessa jiran irratti boombii roobsanii jiru. Xiyyeeffannoon haleellaa kanaa kuusaa misaa'elaa, buufata diroonii fi raadariiwwan qarqara galaanaa turan. Haleellaan kun magaalota gurguddoo qarqara galaanaa kanneen akka Jaask, Chaabarii fi Qeshmilaan raasee jira. Tiraamp waliigalteen dhukaasa dhaabbii kufee jira. Garuu mariin itti fufuu danda'a jechuun waraanaa fi dippiloomaasii wal cina oofee jira. Garuu Iraan biyya rukutamtee callistuu hin taane. Yeroo xiyyaarri Ameerikaa lafa ishee tuqu Iraan hatattamaan dambalii misaa'elaa fi diroonii ishee gara biyyoota Arabaatti bakka buufataaleen Ameerikaa jiranitti furguggiste. Wanti Iraan goote kun addunyaan naasisee jira. Tokkoffaan Joordaan buufata xiyyaaraa Amir Hassan irratti misaa'ela baalaastikii roobsuun iddoo xiyyaaronni diroonii MQ-9 fi wiirtuun ajajaa Ameerikaa jiru daaraa gootee jirti. Lammaffaan Oman buufata doonii Duq iddoo loojistikiin Ameerikaa kuufamu irratti haleellaa raawwatte. Sadaffaan Kuweetii fi Bahareen raadarii fi kuusaa waraanaa Ameerikaa diroonii fi misaa'ilaan rukuttee jirti. Biyyoonni Arabaa kunneen dhiphina keessa seenanii jiru. Qaxarii fi Imaareetiin Arabaa misaa'ilota samii isaanii keessa deeman kuffisuuf yaalaa akka turan yeroo ibsan. Kuweetii fi Bahareen keessatti ammoo saayireniin akeekkachiisaa iyyuu eegaluun
uummanni nagaa gara da'ootti akka baqatu godhamee jira. Haala kanaan osoo ibiddi qabatee jiru afyaa'iin Iraan Muhammad Baaqir Qalibaaf ergaa seena-qabeessaa fi qaraa dabarsee jira. Barri of tuulummaan itti lolan xumurameera. Waashingten yookiin waadaa ishee haa eegdu yookiin ammoo gatii dhiigaa haa kafaltu jedha. Gama biraatiin ammoo hoogganaan olaanaa Iraan inni haaraan Ayatollah Mujtabaa Kaamenen ibsa ifaa baasuun dhiiga abbaa kiyyaa Alii Kaameneefim gootota Iraan wareegaman hundaaf gumaanii baafanna jechuun waraanni kun dhumaatii Tiraamp Ameerikaatiin malee akka hin dhaabbanne mirkaneessee jira. Osoo Peentaagoonii fi Tel Aviv Iraanin barbadeessineerra jechuun dhaadatanii Iraan ammoo iccitii lafa jalaa fi samii irraan humna addunyaa raasuun ijaarrattee ifatti baasuun diinota ishee rifaasistee jirti. Ittaanaan ministeera ittisaa fi deeggarsaa humnoota waraanaa Iraan Sayyid Majid Ibn Arrizaam walgahii waraanaa fi siyaasaa cimaa koree nageenyaa biyyaalessaa fi imaammata alaa paarlaamaa Iraan wajjin gaggeeffame irratti iccitii dhiigaa fi kufaatii Ameerikaa saaxilee jira. Akka inni murannoo guutuun ibsetti Iraan yeroo waraanaa kana keessatti oomisha diroonii ishee dachaa 3 guddiftee jirti. Mee kana hubadhaa. Biyyi boombiin irratti roobaa jiru biyyi qoqqobbii dinagdee jala jirtu dandeettii oomisha meeshaa waraanaa ishee hatattamaan dachaa 3 guddifteetti jechuun waraanni dhiyaa fashalaa'u qofa osoo hin taane Iraaniif oksijiinii addaa ta'uusaa mirkaneessa. Wanti haala kanaa caalaatti xaxamaa fi addunyaa akka dinqisiisu taasisu madaallii humnaa waraanaa kana keessatti mul'atedha. Ibn Arrizaam dhugaa sammuu namaa raasu tokko ifa godhee jira. Iraan waraana kana keessatti kan isheen dura dhaabbattee loltootaa fi xiyyaarota Ameerikaa fi Israa'el qofa hin turre. Iraan dhaabbilee teekinooloojii addunyaa warra bebbeekamoo 150 ol kanneen Ameerikaa fi Israa'eliif hojjetan warra teekinooloojii saayibarii basaasaa fi sammuu namtolchee dhiyeessan wajjin wal'aansoo qabaa turte. Waraanni kun waraana qawwee qofa osoo hin taane waraana teekinooloojii fi waraana sammuu isa hunda caalaa xaxamaa ture. Garuu dhiibbaa teekinooloojii addunyaa kana hunda dura dhaabbattee Iraan jilbeenfachuu diddeetti. Ibn Arrizaan ofitti amanamummaa guutuun waraana guyyaa 12 kanaan duraa fi waraana guddaa dhiyoo kana lamaanuu keessatti Iraan injifannoo galmeesseetti jechuun labse. Akka inni jedhutti Iraan humna diinaa kana hunda qolachuu kan dandeesseef investimentii cimaa teekinooloojii ammayyaawaa irratti gooteenidha. Drooniiwwanii fi misaa'eloonni Iraan har'a samii diinaa uwwisaa jiran meeshaa salphaa osoo hin taane teekinooloojii dhoksaa kan raadarii fi ija diinaa jaamsudha. Xiinxallee dippiloomaasii asirratti yeroo dhufu dhugaan jiru caalaatti fabaa. Waraanni guraandhala 28 Ameerikaa fi Israa'eliin eegalame madaa fi dhiiga dhangalaasaa as ga'ee jira. Waxabajjii 18 Paakistaanii fi Qatar gidduu seentummaan waliigalteen wixinee mallattaa'e mariin dhukaasa dhaabuu fi nagaa waraanaa xumuramuuf adeemaa jira. Garuu Iraan waan tokko sirriitti beekti. Xiinxala marii irratti kan si dhaggeeffatan yoo meeshaa qaraa harkatti qabatte qofadha. Kanaafuu Iraan marii gochaa jirra jechuun warshaa diroonii ishee hin cufne. Inumaayyuu oomisha dachaa 3 dabaluun yoo waliigalteen kun fashalaa'e samii keessan dirooniiwwan kanaan dukkaneessina jechuun Ameerikaa fi Israa'eliif akeekkachiisaa sibiilaa minjaala jalaan ergaa jirti. Walumaa galatti ibsi kun waraana Baha Giddu-galeessaa keessatti madaallii haaraa uumee jira. Ameerikaan Iraaniin teekinooloojiidhaan laamsheessina jechuun yeroo abjootu. Iraan ammoo teekinooloojii dhiyaa 150 cabsite. Diroonii ishee akka bishaanitti oomishaa jirti. Addunyaan amma marii Qaxarii fi Paakistaan keessatti deemaa jiru kana cinatti Iraan harka sibiilaa ishee caalaatti jabeeffachaa diina ishee of tuuluu sana yookiin nagaa haqa qabeessaa yookiin ammoo rooba diroonii jechuun filannoo dhiphaa gidduutti hudhaa akka jirtu daawwachaa jirti. Qilleensi Waashingten inni yeroo ammaa dhiphina siyaasaatiin ukkaamamee jiru har'a oduu tasaa fi addunyaa raasu tokkoon dammaqee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp namichi umrii isaa waggaa 80 guutee fi addunyaa of tuulummaadhaan bitaa jiru tasaa ija miidiyaa jalaa dhokatee gara wiirtuu yaalaa waraanaa Walter Reed hatattamaan qajeeluun isaa gaaffii fi sodaa guddaa uumee jira. Osoo addunyaan madaallii waraanaa Iraan hordofaa jirtu hoogganaan Peentaagooniin ajaju kun dhukkubsateera moo rakkoo biraatu isa qunname. Gaaffiin kun madaallii siyaasaa addunyaa gara haala haaraatti ce'isaa jira. Daawwannaan hospitaalaa kun kan sagantaan qabame yookaan durfamee ifa godhameen turre. Tiraamp akkuma mala isaa isa barame hatattamaan fuula miidiyaa hawaasaa isaa Truth Social irratti ba'uun qorannoo fayyaa guutuu fi mudaa hin qabneen xumure. Kunis qorannoo ji'a 6 ani godhudha jechuun dhiphina uummataa qabbaneessuuf tattaafate. Garuu Tiraamp qorannoon kun isa caamsaa darbe keessaa godhame sana ta'uu fi dhiisuu isaa ifa gochuu dhabuun isaa uwwisa dhoksaa uumuun maaltu lafa jalaan dhokfamaa jira gaaffii jedhu dirreetti fidee jira. Wanti hunda caalaa sammuu xiinxaltootaa xaxee fi shakkii guddaa uume garuu dhimma qorannoo sammuu yookaan hubannooti.
Tiraamp ofii isaatiin qorannoo dandeettii sammuu dabalataa akka isaaf godhamu gaafachuu isaa fi gaaffii hundumaa sirriittan deebisa jechuun labsuun isaa dhimma salphaa miti. Kanaan dura yeroo 3 qorannoo wal fakkaatu gochuu isaa yoo dubbatellee yeroo dhiphinaa kana keessatti irra deddeebi'ee sammuun koo nagaadhaa sirriitti yaada jedhee of mirkaneessuuf fiiguun isaa of shakkuu isaa agarsiisa. Kunis tarii qaamoleen mootummaa keessaa yookaan gorsitoonni isaa dandeettii sammuu isaa shakkaa jiru laata gaaffii jedhuun ifa godhee jira. Pireezidaantiin waggaa 80 inni waraana idil addunyaa jechuun sammuun isaa laafaa jira yoo ta'e kun Ameerikaadhaaf balaa guddaadha. Dhukkubni yookaan dhiphinni fayyaa Tiraamp kun yeroo idilee keessatti kan uumame miti, yeroon isaa yeroo dho'insaati. Ameerikaan yeroo ammaa qarqara obomboleetti irra jirti. Gama tokkoon waraana cimaa Iraan irratti banteen dhoqqee keessa seentee madaallii dhabdee jirti. Gama kaaniin michoota ishee neetoo wajjin wal dhabdee dippiloomaasii keessa jirti. Dabalataanis biyya keessatti qorannoon yakkaa gaazexeessitootaa fi namoota Tiraampitti dhiyaatan irratti gaggeeffamaa jira. Haala xaxamaa kana hunda keessatti hoogganaan biyyattii amaan yookaan sammuun dadhabuun isaa madaallii addunyaa guutummaatti garagalchuu danda'a. Diinonni Ameerikaa keessattuu Iraan, Raashiyaa fi Chaayinaan dadhabina Tiraamp kanaa akka oksijiinii yookaan carraa warqeetti fayyadamanii dhiibbaa isaanii babal'ifachuu danda'u. Walumaa galatti imala hatattamaa Tiraamp gara hospitaala waraanaatti godhe kun qorannoo fayyaa idileeti moo mallattoo balaa kufaatii aangoo isaa akeekuudhaan gaaffiin jedhu sammuu addunyaa dhuunfatee jira. Tiraamp fayyaa isaa akka meeshaa siyaasaatti fayyadamuu yaalus ija addunyaa dammaqinaan isa hordofaa jira. Har'a handhuura Waashingtan irraa oduu seenaa xumuruu fi madaallii siyaasaa Ameerikaa raas tokkotu dhaga'ame. Namichi umurii isaa guutuu dhiiga dhangalaasuun keessattuu duguuggaa sanyii gazzaa leellisuun akkasumas waraana labsuu fi badiisa addunyaatiif iyyuudhaan beekamu. Seenatarri Ameerikaa Liindisey Graahaam waan addunyaa kanarraa godaanee jira. Duuti namicha kanaa oduu boqochuu idilee miti. Inni xumura sagalee gara jabeessa kan duguuggaa sanyii fi boombii nuukileeraatiin uummata gazzaa fixuun akka furmaataatti lallabaa tureeti. Mee seenaa fi eenyummaa namicha du'a namoota biroof hawwaa ture ofii isaatiif dhanname kanaa gadi fageenyaan haxiinxallu. Liindisey Graahaam bara 1955 maatii daldalaa keessatti dhalate. Dargaggummaa isaatti abbaa isaa dhabuus barnoota saayikooloojii fi seeraan eebbifame. Waraana Ameerikaa keessatti abbaa alangaa waraanaa ta'uun tajaajile. Duula gara jabinaa Ameerikaan Iraaqii fi Afgaanistaan irratti bante keessatti hidhamtoota waraanaa to'achuu fi adabuu irratti qooda inni taphateef badhaasa Bronze Star jedhamu fudhatee ture. Achii booda dirree waraanaarraa gara dirree siyaasaatti ce'uun bara 2002 irraa eegalee mana maree Seenetii Ameerikaa keessatti teessoo qabate. Sirna siyaasaa Masaraa White House keessatti dhiibbaa hamaa uumaa ture. Tiraampiin duraan balaaleffatus booda gara michuu isaa isa guddichaatti jijjiiramuun waraana of tuulummaa waliin ofaa turan. Wanti Graahaam seenaa dhala namaa kana keessatti akka qabxii gurraachaatti hambisu garuu deeggarsa daangaa hin qabne inni duguuggaa sanyii Israa'el raawwattuuf godhuudha. Dhaabbata guddichaa dhiibbaa uumtuu Israa'el irraa deeggarsa maallaqaa fi siyaasaa argachuun Graahaam Peentaagoon keessatti afaan Israa'elitti tajaajilaa ture. Yeroo waraanni Gazzaa eegalu osoo addunyaan dhiiga daa'immanii argitee boossuun Graahaam ija jabeenya guutuun addunyaan naasise. Pireezidaantii Baayiden yeroo muraasaaf boombii gurguddaa Israa'eliif erguu yeroo dhaabu Graahaam aariidhaan dho'e. Dubbiin isaa inni suukanneessaan inni seenaan yoomiyyuu hin daganne gaaffii inni ifatti gaafatedha. Ameerikaan waraana addunyaa lammaffaa xumuruuf Jaapaan magaalota Hirooshimaa fi Naagasaakii irratti boombii nuukileeraa yeroo roobsitu sirrii ture. Maarree Israa'el maaliif Gazzaa irratti boombii nuukileeraa darbattee waraana kana hin xumurre? Kun guutummaatti fudhatama qaba jedhe. Namichi kun uummata miiliyoona 2 ol ta'u daara gochuu akka falmaa fi haqaatti dhiyeesse. Akka isaatti Israa'el waraana kana moomuu qabdu, Gazzaan dhabamuu qabdi. Graahaam namoota Gazzaa uummata addunyaarraa shororkeessaa ta'an warra jibbiinsa Yihuudotaa baratanii guddatan jechuun farraje. Namooma isaanii mulqe. Dhukaasa dhaabuu gonkumaa hin deeggaru ture. Israa'el waan barbaachisu hunda gootee rukutuu itti fufuu qabdi jechuun dhiigaaf dheebotaa ture. Jibbiinsi isaa Falastiin qofa irratti hin dhaabbanne. Waraana amma Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti banan keessattis sagaleen isaa inni guddaan magaalota Iraan boombii nuukileeraatiin haleelaa daaraa godhaa kan jedhu ture. Har'a garuu namichi badiisaaf ibidda addunyaatiif hawwaa ture kun ofii isaa goolabbii argatee jira. Duuti Liindisey Graahaam utubaa jabaa fi sagalee waraanaa Israa'el tokko Waashingtan keessaa jiksee jira. Israa'elii fi warra waraana bobeessaniif kun gadda guddaa ta'us uummata miidhamaa fi akka barbaaduuf garuu sagalee duguuggaa sanyii lallabu tokkotu qabbanaa. Nama ijaaraa osoo hin taane diigaa, nagaa osoo hin taane nuukileera lallabaa ture har'a xumura isaa argeera. Haa ta'u malee inni du'us summiin siyaasaa fi ololli jibbiinsaa inni sirna Ameerikaa keessatti dhangalaasee darbee salphaatti kan haqamu miti.
addunyaan amma namicha kanaam akka gootaatti osoo hin taane akka nama dhiiga daa'immaniitti qoosaa fi ibidda nuukileeraatiif dhiichisaa turetti seenaa gurraacha keessatti galmeessitee yaadatti. Inni nuukileeraan Iraanii fi Gazaa balleessuu hawwaa ture har'a immoo duutii sagalee malee dhufee isa balleessee jira. Eegaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Gaxumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.